Tolleegaa barattoota barnoota keenya jalqabuun duratti maqaan siyaamaa ni hawwaatan. Tole barsiisaa. Abdii. Hin dhufne barsiisaa ni dhukkuba. Muuzarraa ajjateetii mucucaatee kufee caccabee mana jira. Abdattuu. Abdattuu. Abdattuunis hin dhufne barsiisaa. Biimbeetu ciniine. Biimbee ciniine. Biimbeen cinintoo maaliif mana barnoota irraatti? Biimbee ciniinte santuu dhukkuba busee isii qabsiisee isii ciibsee barsiisaa. Abdeenoo. Abdee. Abdeenis biyyarraa baqatee Keeniyaa kutee barsiisaa. Abdiisaa. Abdiisaa. Abdiisaanoo. Niin baradha jee manaa bahee lulluuqqachuuf jira barsiisaa. Ajaa'iba. Abdoo. Abdoo. Abdoonoo. Abdoos michiidhee hin dhufne barsiisaa. Michiidhee maali ajaa keessa deema? Maal ajaa keessaa godha? Lakkii barsiisaa ganduma isaan keessa galan san namni akkan dhaabbatee fincaanaa bula. Guyyaa hoggaa aduun tibaatee namni achi biraan kute michii nama dhoosisa. Michiisaa jaa isa dhee hoggaa achi biraan kutu. Boona. Boona. Ni fuudhee barsiisaa. Ajaa'iba. Boontuu. Boontuu. Boontuu noo. Ni heerumte barsiisaa. Boontuutu boonaa heerumee bar. Caalaa. Caalaa. Caalaan ni maraate barsiisaa. Maal ta'ee maraate? Caalaa jaalala caaltuutu cal godhe jaan barsiisaa. Kunoo heerum sharrum hin dubbatu. Caaltuun tun isa misalaaniin beekani. Caaltuu calanqoo calii jaaniin calisii haa godhu akka mucaa. Abba ajaa'iba. Dubbiin jiraan naman qabu du'aan naman dhabuu jaansan dhugaadha akkam? Dhugaadha. Namni waa malee waan jedhu bar. Fira gaafa si dhukkubee takkaa dhufee haa isin jenneetu gaafa duute waay jee firfir jee lafa gangalatee booya. Ibsabamoo nama sobaa qomattari. Bar namni keenya amma warra rakkoo walin laalu kan gaafa du'an akka biyyee bahee wal awwaalu ta'e khayru wa khayraati. Abbaa waan isin jedhu sarama keenya kana nuti sirbaan walaloon gorsa adda addaatiin takkummaa qabaadhaa wal jaaladhaa waliif rifadhaa wal maxxanfadhaa jennee dadhabneemi kolkolow. Dadhabne baay'ee nama gaddisiisa. Osoo dhaamsa kana dhaamanii artistoota keenya gurguddaa meeqa dhabne kan akka Dr. Ali Birraa, Nuhoo Goobanaa, Hacaaluu Hundeessaa, kam yaameetiin kam dhiisaa hedduudha. Kutaa fi amantiin gosaa fi gandaan waliin qoodinaa takkummaa qabaadhaa wal jaaladhaa jennee dadhabnee jechuudha. Dadhabne akkamuma goonee wal jaalachisna yaa Rabbi. Mastafaa qarritti goonee wal jaalachisna khalaas karaa biraatiin wal jaaladhaa jennee dadhabne kolkolow. Mastafaa qaroggaa jettu. Maal jaaniin falamoo falfalamoo falaanfala sihirii waan dhalaan dhiirtii akka isii jaalatuuf itti godhattugaa Oromoos san itti goonee wal jaalachiisna karaa biraatiin wal jaaladhaa takka tahaa jennee dadhabne kolkolow. Oromoo karaa hedduudhaan wal jaaladhaa jennee dadhabne amma Mastafaa qarritti goonee wal jaalachiisnaa jettee jechuu ammaati. Duuba akkam goonee tagaamee haya. Rabbiin nama keessan barbaadaa fira keessan barbaadaa wal gaggaafadhaa jeemi abba. Rabbiin nama keessan barbaadaa jee. Duuba namni gaara meeqa ba'ee goda meeqa bu'ee dhagaa barbaadu jira bar nama isaa barbaadu dhiisee meerkurii daayimandii jee kolkolow. Bara onnee dhagaa nuti yaa ilma kiyya idda dhagaa barbaada gaara meeqa baanee goda meeqa buunu osoo nama keenya barbaanne waa asin jiru rabbii irraa illee milkooyne. Dhagaa sossoo'uu taane naan jee egaa abbaa. Boomaalee akka turuun khayru wa khayraati sa'a meeqa guutuun asisee eegu jira. Dhiifama bara osoon karaa kee deemaa jiruun karaa gubbaa waa arkee ajaa'ibee dhufe. Maalumaa agartee yaafattaa yaa Razzaaqiin. Dhiiraa akka dubartii godhattuun agaree kolkolow. Mee naa himi akkam godhatan jetta? Silaa dhiirtii harkaa wal lolti himi dhiira lama haa akka dubartiitti dhaabbattee wal rabsitu harkeetiin googaraa fi shiita bitee fi dhufe. Shaashii irraa irraanfatte gaa shaashii homaan bitiniif. Waaw bareedduu rabbi faayee tiktok keessa kaaye. Maal jette bareedaa yaala suuka bishaana kaaye. Amma dubbii biraa dhiisii tiktok kee taap koppii liinkiin si godhaan natti heerumi bareedduu. Amma ati dhugaan gaadataa? Ammumaan manguddoo ergadhee ni kaasi godhadha akkam. Waaw ammuma ni haa na hidhatta qarshii waan kam qabda? Ammaaf qarshii waan qabu rabbumaan qaba. Rizqii rabbii fidaa yoo natti heerumte maal qaba? Jaarsa qarshiin qabne xabshii maal ta'uu uffanni haa hidhadha kolkolow.
bareedduu jaalalti paakeejii teeleeti miti bar maallaqa malees ni hidhamti wanni guddaan anaafeeti wal jaalachuudha yoo anaafi ati dhugaan wal jaalanne riskii rabbii fidaa na amani qashtiitoo Fuula kee duraa badii faanaddo jaalala kana na gubbaan kaare anjaasa shishirii nageessee nyaata adda addaa naaf heeruun barbaada. abshir barariis dadhabee dadhabu shishirii si oofee firfirii si afeeruun dadhabu bareedduu Aboo namicha faanaddo amma fuula kee duraa badda boonbaddu. zamanuma akkam jirra kolkoloo zamana jaalalti paakeejii taate amma waan biraa dhiisi filoobaa kumanaa deebisi tiktok Fonobaaksi deebisuu? eewwaa billa aleek Hooda faanaddo. Habibi, labbeek habiibti too burqaa jaalalaa waanin siin jiru bara ganda heenyaa dullatti takkaadde. rabbi rahmataa godhuuf duuti karaa keenyaa namuuraa nafu Habibi, waanin siin jee taaziyaadhaan seenaa. Harka duwwaan seenanii waa'een akka qabadhee seenuu na barbaachisa. Akkamitta? sa'aati naaf yaadduu maallaqa isaa isii fida ifiifuu jireenyi nu qaalawee yaa hafiiti yaa salaami jirra hayi Bara sukkarumaan kiiloo takka akka qabadhee seena jeeti Habibi. sanuu sukkara akka qabattee seenta sukkara qaaleyo kanaan nuti sukkarri eega qaalawe takkaa shaayii dhunee ni beena mana kanatti takkaa shaayii daabbee ati Duuba maaliin akka qabadhee seena Habibi? mee dura gaafiin si gaafadha an kanaaf hin galle mana taaziyaa sukkara aggaa geessan maal itti godhan Sukkara namni achi geessu shaayiidha uummataaf itti dhaaban. Warri aannan geessus ni jira aannan immoo hojjaadha uummataaf itti dhaaban. hojjattis sukkarumatti naqanii Lakkii hojjatti soogidatti naqanii sukkaraa miti. waaw akkana gaabilla aleek amma dubbii naa tolchite laal sukkarri waan qaaleef waan soogiddaa siifin kannaa soogidda kiiloo takka